Ashama harka fuunee kabajamtoota hordoftoota keenyaa odeeffannoowwan tokko simbiraan ga'uuf jirra. Odeeffannoon keenya jalqaba irratti kan xiyyeeffatu waa'ee humnoota finxaaleeyyii faanoo kan godina Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa fi kan godina Wallagga Bahaa aanaa Kiiramuu, aanaa Giddaa Ayyaanaa fi aanaa Limmuu Galiilaa irratti xiyyeeffata. Egaa akkuma yaadattan yookaan immoo akkuma kanaan dura isiniif qoonnee jirru godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Hoomaa Gaalessaa jedhamutti guyyaa lama yookaan sadii dura jechuun hagayya 23 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ganda Hoomaa Gaalessaa jedhamutti namoota nagaa dubartoota daa'imman maanguddoota bakka tokkotti gara nama 20 olii ta'an humnoota finxaaleeyyii faanoo kanaan dhumuun isaanii ni yaadatama. Odeeffannoo kana gurraanii qabdu. Egaa aanaa Abee Dongorootti uummanni keenya irra deddeebiidhaan gandoota baadiyyaa naannoo sana jiru keessaati irra deddeebiidhaan buqqifamaa aleelamaa ture. Kun yeroo dheeraadhaaf kan irra turedha. Yeroo dheeraa waggoota dheeraatiif kan irratti raawwatamaa jiredha. Naannoo sanatti yookaan wanti kun gochi irra deddeebiin raawwatamu. Kanaaf furmaanni tokkollee osoo hin kennamin hanga har'aatti uummanni qeessaarraa buqqaa qabeenya isaa saamamaa lubbuu isaallee jumlaatiin dhabaa har'a ga'ee jira jechuudha. Ammallee gochi kun itti fufee jira. Humnoonni finxaaleeyyii kun aleellaa taasisaa jiran itti fufanii jiru, jabeessanii jiru. Kan darberrayyuu babal'isanii bakkoota armaan dura ga'anii hin beekne ga'anii aleellaa gurguddaa raawwachaa jiraachuun isaanii ifaa ifattuu mul'ataa jira. Haaluma wal fakkaatuun immoo godina Wallagga Bahaa keessattis aanaa Giddaa Ayyaanaa dabalatee aanaa Kiiramuu dabalatee Limmuu Galiilaa keessattis walitti fufinsaatiin yeroo adda addaa aleellaa namoota irratti raawwachuu, namoota ukkaamsuu, qabeenya saamuu, akkasuma nama jumlaadhaan ajjeesuu kan irratti xiyyeeffatanii hojjechaa turanii ammallee itti jiru. Humnoonni finxaaleeyyii kun aleellaa kana waa raawwatan yookaan immoo gandoota adda addaa yeroo weeraran namoota nama waa saaman, uummata waa saaman, namoota konkolaataan imalan yommuu saaman yeroo adda addaatti kan deeggaraa turan qaamota mootummaa keessa jiran, kaadiroota mootummaa keessa jiran, kan humnoota finxaaleeyyii kana wajjin hojjetan akka jiran uummanni irra deddeebiitiin waan kana himachaa ture, himachaa jira. Fakkeenyaaf torbee tokko asitti godina Wallagga Bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa naannoo hangar guuteetti namoonni 5 jumlaadhaan dhumanii turan, jumlaadhaan ajjeefamanii turan. Humnootuma finxaaleeyyii faannoo kanaan ajjeefaman. Guyyaa dheengaddaa immoo jechuun guyyaa tokko dura barsiisaa Fiqaaduu Gammachuu kan jedhamu akkasuma ajjeesanii turan. Naannooma sanatti naannoo hangar guutee naannoo hangar guutee ganda 10 yookaan mandara sirii isaan jedhan sana naannoo sanatti barsiisaan kun ajjeefamee ture. Kana sababeeffachuudhaan irra deddeebiidhaan naannoo sanatti haleellaan waan raawwatamuuf yookaan immoo namoota nagaa irratti haleellaan saamichi adda addaa waan raawwatuuf guyyaa kaleessaa kana miliishonni PP fi humna addaa kan mootummaa sakattaa yookaan immoo opereeshinii geggeessuudhaaf naannoo haleellaan kuniif ajjechaan kun irra deddeebiin itti raawwatamutti bobba'uu isaanii jiraattonni naannichaa nutti himaniiru. Wayita isaan opereeshiniif bobba'anitti caasaa mootummaa keessaa hooggansa mootummaa naannoo sana keessa jiru yookaan immoo keessattuu nama deninnetii yookaan immoo nageenya irra hojjetu gita hojii isaa beekuu baadhullee akka aanaa sanaatti haa ta'u akka godina sanaatti deninnetiin beekamaan tokko Mulgeetaa kan jedhamu mandara sirii keessa kan jiraatu maatii isaa wajjin nama kanatu bilbilee akeekkachiisa kennee opereeshiniin sun akka hin geggeeffamne taasisee ofirra deebisiisee jedhan jiraattonni sirriitti isa beekan. Jiraattonni itti siqeenyaan namni kun gocha kana raawwachuu isaa sirriitti beekan jechuudha. Ragaa namoota 2-3 irraa kan ofii kootiin mirkaneeffadheedha jechuudha. Namni kun maalii jedhee namoota adda addaa gaggaafadheen ture. Namoota yookaan jiraattota naannoo sanaa dabalatee namoota naannoo sanarra yookaan daandii sanarra deddeeban namoota 3-4-5 gaggaafadheen ture. Namni kun namoota naannoo sanatti dhuman dabalatee konkolaatota daandii sanarratti guraman dabalatee qabeenya saamamu dabalatee nama ukkaanfamee maallaqni itti gaafatamu dabalatee namni kun nama duuba jiru ta'uusaa
ragaa adda addaa argadheen yookaan odeeffadhee tan jira. Kanammoo namoota gochi kun irratti raawwatame irraati kan hin odeeffatu. Fakkeenyaaf namni konkolaachisaa konkolaataa guddaa ta'e tokko armaan dura hiriyaansaa akkuma isaa konkolaachisaa ture isa biraatii qabamee birrii 500 akka gaafatamee nuufeeree ture. Birrii kana fudhachuudhaaf birrii kana fudhatanii nama kana gadi lakkisuudhaaf bilbilli adda addaa bilbilamaa ture. Bilbila nama sanaa ta'uu yookaan nama Dininetii Mulgeetaa jedhamu kanaa ta'uu namni kun ifatti nutti himeera. Yeroo adda addaatti saamicha dabalatee ukkaamsa adda addaa dabalatee wantoota adda addaa toora sanarratti ta'u namni kun duuba caasaa mootummaa duuba jira jedhaman keessaati yookaan immoo gocha kana raawwataa gocha kana geggeessa jara kana walii galee warra jedhamu keessaati namni kun isa tokko. Namoonni irra deddeebiitiin himachaa turaniiru jiraattonni. Caasaan mootummaa humnoota finxaaleeyyii faannoo kana waliin ta'uudhaan uummata ajjeesisaa, buqqisiisaa, saamsisaa jira kan jennuuf irra deddeebinee waan kana kan dubbannuuf isa kanaaf ragaa qabatamaatu jira. Garuu warri mootummaa waan kana qulqulleessuu qorachuu yookaan immoo dhugaa miti ka jedhu kana adda baasuudhaaf yeroo isaan itti sochii tokko taasisan arginee hin beeku dhageenya. Jechuun mootummaan yookaan warri mootummaa ofiin jedhan waan kana keessaatii bu'aa argachuudhaaf yookaan immoo waan kun saamicha jechaan buqqaatiin adda addaa dararaan adda addaa uummata kana irratti raawwatamu fedha isaanii akka tiksuufitti hubatamaa jechuudha. Qaba faanoo bixxilanii akka diriirsan ammallee waan faanoon hojjetu duuba goranii diriirsaa jiru yookaan deeggaraa jiru jechuudha. Naannoo Amaaraa keessatti mootummaan yookaan warri bilisiginnaa faanoo rukkutaa jiraa jiru. Kana miti naannoo Oromiyaa keessaati godina Shawaa Lixaa naannoo keessatti yeroo adda addaa akkasuma jecha jumlaa qabeenya saamuu dabalatee yeroo adda addaa yeroo darbee raawwataa turaniiru. Amma dhiyeenyaasitti aleellaa akkasii yookaan aleellaa ulfaata akkasii raawwatanii hin beekan. Maaliif tarkaanfiin seera kabachiisuu haa ta'u uummanni ofirraa ittisee haa ta'u amma naannoo sanatti wayyaa qaba fooyyee qaba. Even kanneen qubattoonni naannoo sana jiran iyyuu gara godina biraatti yookaan gara Guraageetti baqatanii akka jiran intuu himama. Kan godina Wallaggaa keessaa kun maaliif hin danda'amu? Kan godina Horroo Guduruu Wallaggaa Anaabee Dongoroo dabalatee aanota biroo hedduu keessatti aleellaan suukkanneessaan daa'imman dubartoota maanguddoota socho'uu hin dandeenye baqachuu hin dandeenye mana isaanii keessatti erga waggaa 5-6 dhumaa jiranii kun dhaabachuu maaf rakkise. Kan godina Wallagga Bahaanaa Giddaa Ayyaanaa Kiiramuu dabalatee Galiilaa dabalatee haati abbaan daa'imman hoomaan beeku rasaasaan yeroo waxalaman yeroo ukkaanfaman yeroo fayyaa akka horiitti gorra'aman sun maaliif furmaata dhabe? Furmaata yoo dhabeeyyuu haga tokko maaliif uummanni boqonnaa dhabe? Boqonnaa nageenyaa maaliif dhabe? Uummata kana irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Uummanni kun akka nageenya hin arganne akka boqonnaa hin arganneef irratti xiyyeeffatamee waan hojjetamaa jiru fakkaata. Kun immoo caasaa mootummaa keessa ta'anii yookaan mootummaan caasaa kooti miseensa kooti jedhee warra ni diriirsee hojii uummata gidirsuu nageenya uummataa booressuu uummata buqqisuu irratti bobba'anii hawaasaan jiran ifatti argaa jirra jechuudha. Bulchitoota aanaa dabalatee bulchaa Giddaa Ayyaanaallee mataansaa faanoo hiddisaa sachii mataansaas faanoo isaaniif hojjeta warra faanootiif hojjeta hariiroo isaanii qabu. Namni Dininetii jedhamu kun amma isaan waliin ta'ee qonna faa qochisiifatadha. Kan mandara sirii jiru jedhan sun Mulgeetaa namni jedhamu sun jara warra faanoo jedhaman san naannoo uummata irraa buqqisan isaan waliin qonna qochisiifata. Kana osoo laallu yookaan kana osoo arginu jiraattonni warreen keessa jiran kana osoo dubbatanii bilisiginnaan keessaan qabu faannoo qofatu uummata rukkutaa jira uummata buqqisaa jira jechuun nu rakkisa. Kana jechuun immoo warra bilisiginnaa keessas immoo kanneen uummataaf dhimman hin jiran jechuu miti akkasitti beeka. Gochuma kaleessa naannoo hangar guuteetti raawwatame kanarraati waan baay'ee hubachuu ni danda'a. Miliishonnii fi humni addaa kanneen uummataaf quuqaman kanneen uummatichi boqonnaa akka argatu fedha qaban
opereeshinii geggeessu hawaasaan jedhan gareen biraammoo yookaan caasaan biraammoo lakkii opereeshinii kana geggeessuun siin barbaachisu deebii jedhee akeekkachiisa kennee yoo waa opereeshinii kana fashaleessu ifaa ifatti argaa uummanni jechuudha. Isa kanaafuu caasaaleen mootummaaf faannoo waliin ta'uudhaan nageenya uummataa irratti taphataa jiran qumaara guddaatu taphatamaa jira. Uummata keenyaaf nageenyi ni barbaachisaa. Qe'ee irra taa'ee qotachuu, horachuu, facaafachuu, aramachuu, jiraachuu barbaada uummanni keenya. Qaama kanaaf qaama nageenya isaa waardiyyaa ta'us qaama nageenya isaatiif deebii kennus ni barbaada. Uummata keenyaaf nageenya barbaannaaf.